Nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa iddoo isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Warri TV kanaan irratti nu hordofaa jirtanii akkasumas immoo YouTube, Facebook waldaa humna wangeelaa irratti warri nu hordofaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu baga jiraattanii. Waldaa kanaan warra tajaajila kanatti na afeertanis Waaqayyo isin haa eebbisuun jedha. Paaster Anteene eebbifami. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Addunyaa kaleessa keessaa manatti galletti deebinee gad hin baanu jedheen yaada. Akkasuma warri dinagdee biyyaa qoratanii fi warri biyya geggeessanii kanuma kan isaan nutti himaa jiranii. Waldaan kiristiyaanaa immoo kanaaf namoota qopheessuutu irra jiraata sababa ta'eef jijjiiramaaf qophaa'uu ishee irratti dubbadha. Warri Facebook fi YouTube waldaa humna wangeelaatiin na hordofaa turtanii tarii har'aa macaafa fakkeenyaa barsiisan jalqabe akkan itti fufuutti eegaa jirtu ta'a. Isaa har'an godhu sababiin waldaa kana'aniin afeerameef isaaniif yeroon yaadu waan hafuurri qulqulluu keessa koo kaa'anii isinii wajjin hirmadha jechuudha. Har'a barsiisa keenyatti boritti deebina. Seera uumamaa boqonnaa 26 irraa isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Kadhata gabaabaasaa ergan godhee booddee kallattiidhumaan gara sanatti isin geessa. Guddaa goonee si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa. Barri kan sin jijjiirree yeroon kan sin geeddarree ofii keetii bara baraan jiraattee waan hundumaa garuu yerootti kan jijjiirtu Waaqayyoodhaati. Nu warra sitti amanneefis immoo bara baraan jiraachuu kan nu laattee du'a booddee jireenya kan nu abdachiiftee rakkinaa gidiraa qoramsa garagaraa yeroodhaa gara yerootti ka'uun namoota hin banne nu gootee. Yaa Waaqayyo waan dhufu hundumaa keessas nu dabarsuudhaaf kakuudhaa fi abdii guddaasaa kan nu laatte Waaqayyoo keenyaa guddaa si galateeffannaa. Galanni fi ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Sagalee keen qabadhee dhufee waan ati naa laatte saba keetii kennuudhaa fi waan ati na barsiifte saba kee barsiisuudhaafan dhufe yaa Waaqayyoo. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan na gargaaruun karaa hafuura qulqulluus tokkoon tokkoon namoota dubbii kee dhaggeeffatan kanaa gurra isaanii irratti qalbii isaanii irratti hafuura isaanii irratti isaanii hiikuun jireenyatti yaa Waaqayyo jijjiirree akka nu ittiin jiraannuuf nu gargaaruun maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroof bara kana booddee qabnu hundumaa nuuf eebbisi maqaa isattiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akka kana jedhaan dubbisa tokko kaasee seera uumamaa boqonnaa 26. Beelli isa bara Abrahaam biyyichatti bu'e malee beelli ammasii biyyichatti bu'ee ture. Yisihaaqi gara mandara Giraar dhufe. Abimelek mootii Filistiyaa bira dhaqe. Waaqayyo yommus Yisihaaqitti mul'atee biyya ani sitti himu keessa taa'i malee biyya Gibxitti gad hin bu'in. Biyya kanatti galaa ta'ii jiraadhu. Ani si wajjin nan ta'a. Sin eebbisasi. Kunoo biyya kanaa hundumaa siif sanyii keetiifis nan kenna. Waanan kakuudhaan Abrahaam abbaa keetiif dhaabe nan jabeessa. Sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa. Lafa kana hundumaas sanyii keetiif nan kenna. Sabni lafarraa hundinuus sanyii keetiin hin eebbifamu. Abrahaam dubbii koo waan dhaga'eef ajaja koo, abboommii koo, seerrata koo, seera koos waan eegeefi ani kanaa siif nan jabeessaa jedhee jedha. Bara beelaatu baruma abbaasaa Abrahaamitti akka ta'e deebi'ee bara Yisihaaqittis ta'ee jedheetu jalqaba boqonnaan 26 kun. Bara abbaa keenya Abrahaamitti beelli guddaan ta'ee ture. Akkuma sana deebi'ee garuu bara Yisihaaqitti ta'ee waan isin dinqu deebi'ee immoo ammas bara Yaaqoobittis ta'e. Isa bara Abrahaam caalaa inni bara Yisihaaqii beelli jabaa ture. Isa bara Yisihaaq caalaa immoo inni bara Yaaqoob immoo beelli caalaa jabaa immoo ture jechuudha. Sababii cubbuu Abrahaamiif hin dhufne beelli bara sana. Sababii cubbuu Yisihaaqiitiifis hin dhufne beelli bara Yisihaaq. Sababii cubbuu Yaaqoobiitiifis immoo hin dhufne beelli bara immoo Yaaqoob. Namoonni tokko tokko har'a sababii cubbuu keenyaaf nutti dhufe jedhanii yeroo isaanii wal qabachiisan baay'ee na dinqaana. Baay'ee na dinqaana. Rakkinni bara keessatti hin dhufa. Yoo nuyi hammam qulloofne iyyuu bara kana immoo waan isin dinqu kakuu haaraa keessa jirra qajeelummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu lakkaa'ame jechuudha.
Ankaraadhuma kamiin iyyuu COVID-19 kana eekkamsa waaqayyooti wajjin wal qabachiisuu dandadhabiyan. Macaafa qulqulluu keessumatti kakuu haaraa qoradhee ilaale. Garuu hin ta'a wanti akkasii namoota waaqayyo foo'ee kakuu gurguddaa galeef keessa bara isaanii keessa rakkinni ta'eera. Kanaaf rakkinni maaliif ta'a jettanii warri mataa of cabsitanii mataa cabsaa of cabsuu sana dhiisaatii akka dhukkubichi kun lafarraa ka'uuf garaa qajeelaadhaa fi hafuura waaqayyo wajjin wal arguu danda'uun waaqayyoon kadhachuu duwwaatu nurraa eegaman. Waan isin dinquu bara Abrahaam keessaa rakkina sana Abrahaam akka inni itti hiikkate gara biyya Gibxitti baqachuudhaan ture. Isiyaaqis akkuma abbaa isaarraa baree biyya Gibxitti baqachuudhaaf kaanaanitu waaqayyo itti mul'ate. Bara rakkinaa keessa wanti nama gargaaru inni guddaan maanni yoo jettanii waaqayyo namatti mul'achuudha. Fuula waaqayyoo barbaaduudha. Isinii galee amma inni beekumsuma isaatiin muuxannoodhaan waan abbaan isaa godhee abbaan isaa immoo abbaa isaa gargaareen waan abbaa isaatii hojjeteetu hojiirra oolchuu barbaade Isiyaaqa. Abbaan isaa dhuguma Gibxitti baqatee beela sana jalaa ooleera. Beela sana jalaa baheera. Yeroo biyyi nagaa ta'e immoo deebi'ee biyya waaqayyo galaa ta'e keessa jiraadhu ittiin jedhetti immoo deebi'eera Abrahaam. Garuu inni Abrahaamiif hojjete Isiyaaqiif immoo deebi'een hojjenne. Maa jechuudha kuni yeroo hundumaa waaqayyoon dhaggeeffachuun akka nurra jiru. Muuxannoon keenya yeroo hundumaan hojjetu. Beekumsi keenya yeroo hundumaan hojjetu. Isinii galee ogummaan biyya lafaa kanaa yeroo hundumaa hin hojjetu. Yeroo hundumaan hojjetu. Akka kaleessa rakkinatti hinnetti har'a rakkina hiikuu dhiisuu dandeenya. Maaliif rakkinichi bifa jijjiirratee dhufa sababa ta'eef karaa ittiin hiikan karaa addaa qabaachuu danda'a. Kana barraa isa kanarraa. Egaa beelli kun yeroo ta'ee jedhu biyya Gibxitti baqachuuf ka'ee giraariin yeroo inni ga'utu waaqayyotti mul'ate. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin waaqayyo bara rakkinaa kana akkaataa isin argitanii hin beekne akkaataa addaatti isinitti mul'atu firoota ko. Itti mul'ate maaliif itti mul'ate? Deebii isaa kennuudhaaf, qajeelfama fiduudhaaf, waan gochuun irra jiraatu itti himuudhaaf, akka inni sodaanneef, wajjiniin akka jirutti agarsiisuudhaaf, beela sanaan, gidiraa sanaan, rakkina sanaan akka inni hin banne isaa mirkaneessuudhaafitu itti mul'ate waaqayyo. Bara kamiin keessayyuu wanti waaqayyoon arguu caalaa nama quubsu hin jiru firoota ko. Wanti waaqayyoon arguu caalaa nama quubsu hin jiru. Kanaafitu namni waaqayyoodhaa Daawiti isinii galee hamma sana namni ta'eef hamma sana namni godhameef mo'icha gurguddaa namni argate jireenya isaa keessatti. Argamu waaqayyoo baay'ee namni arge jireenya isaa keessatti. Milkaa'ummaa gurguddaa namni argate jireenya isaa keessatti. Hamman ulfina kee arguutti hin quufu waan jedhe. Wanti nama quubsu bara nagaa utuu hin taane, wanti nama immoo miidhu ammas bara rakkinaa utuu hin taane, wanti nama quubsu firoota koo maanni yoo jettanii waaqayyo namatti mul'achuudha. Waaqayyoon arguudha. Ulfina waaqayyoo arguutu jireenya namaa quubsa. Kanaaf har'as warri waaqayyoon arganii COVID-19 waan isin dhiibbaa irratti hin fidne. Amma nagaan isaanii guutu. Amma boqonnaan isaanii guutu, amma haara galfiin isaanii guutu, ol ba'uuf gadi bu'uutu jireenya isaanii murteessa miti. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqayyootu itti mul'ate. Erga itti mul'atee booddee gara Gibxitti gadi hin bu'inii jedheen. Gara Gibxitti. Riisarchiin keenya yeroo hundumaan hojjetu. Riisarchiin gaariidha. Ameerikaanii mootummaan Ameerikaadhaan riisarchii irratti horii guddaa dhangalaasa. Biyya lafaa keessaa namni akkasaa yookaan biyya akkasaa riisarchiitti amanee horii dhangalaasu hin jiru. Har'as COVID-19dhaaf riisarchii gurguddaatu ta'aa jira. Baay'ee gaariidha inni kun. Yeroo hundumaa hin hojjetu garuu. Yeroo hundumaa hin hojjetu. Kanaaf innis hamma isaatti riisarchii godheera Yaaqoob Isiyaaq. Riisarchii godhee biyyi gaariin amma biyyitti baqachuuf ta'u amma biyyi bokkaa qabdu amma boris bokkaa argachuudhaaf biyyi abdii qabdu biyyi gogisee biran gahin jiru biyyoota lafaa keessaa bara sana keessaa biyya Gibxi waan turteef gara biyya Gibxitti hin gadi bu'aa jedhe. Tokko abbaan isaa dhaqeera. Lammaffaan har'as qorannoo wanti inni agarsiisu Gibxi caamsa kana keessa Gibxi beela kana keessa darbuu hin dandeessi wanti qorannoon garagaraa waan agarsiisuufi qorannoo isaa irratti hundaa'ee gara Gibxitti gadi bu'uuf kaadhaanitu yeroo hundumaan hojjetu qorannoon jedhe waaqayyo. Haaleluyyaa. Yeroo hundumaan hojjetu hin hojjeta. Yeroo hundumaan hojjetu nama gargaara. Yeroo hundumaa nama gargaaru. Isinii galee wanti yeroo hundumaa amanamaa ta'e, wanti yeroo hundumaa iddoo isaatu hin gadhiisin jiru, wanti yeroo hundumaa ilmaan namaatiif furmaata fiduu danda'u waaqayyoof waaqayyo duwwaadha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Itti mul'ateetu hin naqin Gibxiin
maalan godha reennaan giraariin taa'ee giraar immoo beela qabdi giraar caamsaa qabdi asuma taa'ee asumattan si eebbisaadhe waaqayyo lafan fakkaanne kanattan si eebbisaadhe waaqayyo biyya bokkaan irratti roobne kanarrattan si eebbisaadhe waaqayyo bara namni facaasuu hin dandeenye keessa akkati facaaftuun si godhaadhe waaqayyo nama dinqa firoota asuma taa'i jedhe eebbiin jiru iddoo jedhame kanattan eebba fidaadhe jireenyi jiru iddoo jedhame kanattan jireenya fidaadhe nagaan jiru iddoo jedhame kanattan nagaa fidaadhe dhiiree asuma taa'i jedheen waaqayyo asuma taa'i lammaffaa moo waa jedheen kakuun Abrahaamii wajjin galee si duukaa immoo jabeessaa jedheen Abrahaamii abboommii koo eege ajaja koo duukaa bu'e dubbii koo irra hin ceene seerrata koo irratti jiraate kanaaf kakuun Abrahaamii wajjin galanii deebi'ee si wajjin jabeessa si wajjin an galan jedhe already Abrahaamii wajjin kakuu galeera waan ta'eef si duukaan kakuu sana jabeessa sanyii kee akka urjii waaqaatanii baay'isa biyya kanaa dhaala godheensiif ijoollee keetiif kenna sin eebbisa biyya lafaa guutummaa siin daadheetan eebbisa kakuu Abrahaamtu Isiyaaqitti darbe jechuudha. Biyya Giraar jedhamu keessatti bara beelaa keessatti bara du'a baay'ee keessatti bara gidiraa keessatti inni kakuutu duukaa jabeeffame waaqayyo si duukaa kakuu jabeessaadha. Hallelujah. Kakuu duukaa jabeesse isa duwwaa miti kakuu duukaa duwwaa jabeessuu duwwaa miti wajjin immoo kakuu haaraa gale waaqayyo maanni innisi bara rakkinaa bara gidiraa bara beelaa sana keessa akka dabarsu immoo kakuu duukaa gale waaqayyo. Lakkoofsa 12 kaaseen immoo itti fufee dubbisaa keedha. Isiyaaqi biyya kanatti midhaan facaase wagguma sana keessa dachaa 100 hin galfate. Nama guddaa ta'u inni hamma nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeeme jedha. Baay'ee nama dinqa. Wagguma sanatti jedha. Baruma beelaa sana keessa. Baruma caamsaa sana keessa maal godheedha sanyii facaase ilaala caamsaadha bokkaan roobaan jiru bokkaan roobuufis duumessi mul'anne abdiin bokkaan roobuudhaan hin jiru bokkaan roobsa waaqayyo hin jenne sinii galee bara caamsaa keessatu bara beelaa keessatu namni barannitti minaan hirka jiru duwwaa nyaatu inni garuu gabbaasee maal godhe minaan facaase baruma sana keessa biyya Gibxi biyya bokkaa qabdi jedhamteetti gabbu'ee miti biyya Giraar biyya Filisxeemotaa biyya bokkaan qabdu jedhamte keessattitu gabba'eetu sanyii facaase maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifameetu sanyii facaasee maal godheedha dachaa 100 immoo galfateedha ilaala akka bara bokkaan jiru miti kan hin argate akka bara quufaayyuu miti kan hin argate baruma quufaa keessayyuu akkaataa nama argachuu hin dandeenyetti sinii galee bara bokkaan yerootti roobuttu bara haalli gaariiyyuu akkaataa namni qotee galfachuu hin dandeenyetti sinii galee raay dachaa 100 eebbifamee jira sagaleen waaqayyoodha. Hallelujah. Anaan wanti na dinqu hojii waaqoo keessaa akka itti hojjechuu isaati. Caamsaadha yeroo jedhamu qotii ammayyuu jedha waaqayyo. Attam dinqii caamsaadha nan beeka qotii caamsaa ta'uusaa beeka. Irroobsitaa bokkaa irroobu bokkaan dhiiree qotii maal tamitti biqila hin biqilaa seera uumamaa darbee hojjeta waaqayyo si'a tokko tokko. Seerri galee uumama seeraan uumami seera qabdi garuu Saaraan seera dubartiin ittiin deessu dabarteetu mucaa deesse seera uumamaa darbee waa hojjechuuf waaqayyo heeyyama qaba. Maalummaa isaatiin yeroo sana hojjeta elshaadaa'ummaa isaatiin. Laayisensii isaa Elshaadaay jedhuun itti seera uumamaa keessa galee waa hojjechuu danda'a waaqayyo kee. Hallelujah. Kanaaf har'a seerri waaqayyo kee dhowwu hin jiru. Seerri waaqayyo kee daangessu hin jiru. Darbee akkasin gargaarretti, darbee akkasin oolchinetti, darbee akkasin fayyifnetti, darbee akka inni harkasin qabnetti seerri waaqayyoon daangessu hin jiru. Elshaadaayidhaan ni darbee si gargaaruudhaaf. Hallelujah. Elshaadaay. Kanaaf waaqayyo sin eebbisa asumatti jedhee sin eebbisa maaliin eebbiftaa jennaanitu qonnaa qoti kan jedhu sagaleen dhageenye qalbii isaarra dhufeef garuu yaada isaarra dhufeef garuu yoon qote ammayyuu nan milkoomaa yoon qote ammayyuu nan hammadhaa namni qotaan jiru angaruu yoon qote ka'ee nan galfadhaa nan galfadhaa yaada sinii kenna waaqayyo yaada ittiin baraamaa kana keessa dabartan
Yaadattiin bara gidiraa kana keessa dabartan. Yaadattiin jijjiiramaaf qophooftan. Bara cufamaa kana keessa waan isin hojjechuu dandeessan. Bara hojiin baay'een cufamuu keessa akkamittiin akkasin hojii uumuu dandeessan. Yaada gurguddaa isinirra kaa'a Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isin hin dinquu yeroo Israa'eloonni bofaan iddamanii gara Museetti iyyanii Museen gara Waaqayyootti iyyee Waaqayyo immoo bofa sibiila boorrajjii irraa hojjedhu jedheen. Maaltu iddee? Bofatu idde. Maaliin fayyitu jedhee? Bofaan fayyitu jedhe. Bofatu nama iddee? Bofaan immoo fayyitu jedhe. Namni gara bofichaa ilaale hundumtuu maal taa'adee? Hin fayyade. Bofaan fayyise Waaqayyo. Inni galee rakkina keenya tokko rakkinuma sanaanii qawaan isin dhiqu. Rakkinuma sanaaniitu rakkina amma caamsaa jira. Maal immoo godheedhe? Minaan facaasee. Yeroo sana minaan hin facaafamu. Yeroo sana sanyiin hin facaafamu. Caamsaa beelatu jira waan ta'eef akkuma inni ka'eetu gara biyya Gibxitti baqachuutu sirriidha malee biyya gogii keessatti minaan facaasuun sirriin ture. Garuu sirriin isa Waaqayyo jedheedha malee isa nuyi yaannuu fi ragaa gurguddaa sanuuf biraa qabnu miti. Ragaa dhiyeessinee kun sirriidha jechuu dandeenya. Qorannoo baay'ee agarsiifnee kun sirriidha jechuu dandeenya. Eeyyee ragaan kee sirriidha garuu isa Waaqayyo jedhetu sirriidha. Haaleluyyaa. Isa Waaqayyo jedhetu sirriidha. Waan nama nyaatu keessaatu jedhe Saamsoon. Waan nama nyaatu keessaatu waan nyaatamu namaa baasa. Leenca nyaachuuf dhufe keessaatu Waaqayyo damma nyaatamu eessa keessaa baaseefi Saamsooniif raqa keessaa baaseef. Wantichi raqa namni foolii ajjeeffatee bira darbaa wanti gaariin keessaan bahu isa inni garuu dhaqee maal keessaa nyaate? Damma keessaa nyaate. Damma sana immoo haadha isaaf abbaa isaatiif isin kenna jedha. Damma isinii galee waan nama nyaatu keessaa waan nyaatamu isinii baase isumayyuu si duwwaatu nyaata miti. Namooti baay'een akka isaan nyaatan gochuu danda'a Waaqayyo. Waan si nyaachuuf dhufe keessa COVID-19 si nyaachuuf dhufe siin Waaqayyo waan nyaatamutti si jiruu danda'a. Waan nyaatamutti ilaala. Kana'aaniin gaaduu yeroo dhaqan namoonni 12 suni Kana'aaniin gaaduu yeroo dhaqanii warri 10 namoota hojjaan nama caalan argan. Sanyii Aanaaq warra jedhaman argan. Hojjaan nama caalu, ciminaan nama caalu ol jedhanii yeroo laalan dhedheeroo wayiti maanni namni sanyii akkasii jedhan sanyii lafarratti arganii hin beekne argan. Jara isaan duratti yeroo of ilaalle nuyi quruphisaa jedhan. Ija keenyaan of ilaalles quruphisa, ija isaaniitiin of ilaalles nuyi quruphisaa jedhan. Ija namaatiin of ilaallee nuyi quruphisaa jedhan. Kana Kaaleebii fi Iyyaasuun garuu jarri dhuguma dhedheeroodha. Jarri dhuguma gurguddaa wayiti. Jarri dhuguma nama caalu, namoota nama caalanidha. Garuu immoo ija Waaqayyoon isaan ilaalleedhan. Ija Waaqayyoo kaa'anne, manatsarii Waaqayyoo kaa'anne gaafa laallu jarri nyaatamti jedhan. Nyaata keenya jedhan. Waan akka dhedheeraa sana waan akka paastaa wayitti ilaalanii marree nyaachuu dandeenya. Jarri kun nu nyaatanii nu jara kana nyaanna jedhan. Waan nama nyaatu keessaatu waan nyaatamu namaa baasa jarana Waaqayyo. Ini galee waan nama nyaatu keessaatu waan nyaatamu namaa baasa. Mordokaayi fannootu qophaa'e akka ni duuf. Ini galee guyyaan suni akka Aamaan qopheessetti guyyaan suni Mordokaayiif guyyaa fannifamuuti. Garuu Waaqayyo seenaa galagalcheetu guyyaan sun Aamaadhaaf guyyaa fannoon itti qophaa'e sun Aamaadhaaf guyyaa du'i irratti murtaa'e sun Aamaadhaaf guyyaa dhuma Mordokaayiif naadhiisa guyyaa dhuma inni jedhame sun Mordokaayiif guyyaa ulfinaattan geeddaraa guyyaa farda mootii yaabbachuutti guyyaa uffata mootii uffachuutti guyyaa qubeelaa mootii kaa'achuutti guyyaa biyyicha keessatti nama guddaa jedhamee himamuutti guyyaa sadarkaa haaraatti jijjiira Mordokaayiif jedhe Waaqayyo. Haaleluyyaa si jijjiireera Waaqayyo bara kana. Ini galee biyyi lafaa guutummaan walii galtee kun paandaamikiidha jedhani kuni rakkisaadha barri kun hamaadha barri kun gadheedha jedhani kun ajjeesaadha jedhani dhukkuban beekamnetu nutti dhufe jedhani si jijjiira Waaqayyo bara kana maalitti bara ulfinaatti bara gaariitti bara guddinaatti ilaa waan isin dinqu akka jedhe waan macaafi qulqulluun inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa deeme eeyotu Isiyaaq inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa deeme bara kamiin bara beelaa
bara beelaa gombisaa namaa duwwaatti hambise, bara beelaa namni waan nyaatu dhabe, bara beelaa namni karaarra taa'ee kadhate, bara beelaa namni baay'een biyya gadhiise sokki. Inni galee bara beelaa Isiyaaq maal godhe? Giraar keessa taa'ee biyyuma caamsaan jiru keessa taa'ee guddachaa deeme, hamma nama guddaa ta'utti ittumaayyuu guddachaa deeme. Abeet abeet abeet, guddina dabalaa deemu keessa galteeti bara kana. Guddina dabalaa deemu hamma nama guddaa taatutti si eebbisa Waaqayyo bara kana. Inni galee ergaa kana fudhadhaa jiran hamma nama guddaa taatanitti sin eebbisa Waaqayyo bara hamaa, biyyi lafaa hamaadha barri kun jedhe kana keessaa bara guddinaati kun jettaati. Si amma haasaan namaa sii galuu didutti maanni ni nammaa saayiru kun hankoo inkaamiin dabalaa deeme, hankoo guddinni dabalaa deeme, hankoo jireenyi dabalaa deeme, hankoo hojiin dabalaa deeme, hankoo fayyaan dabalaa deeme, hankoo nagaan dabalaa deeme, hankoo boqonnaan dabalaa deeme, hankoo mo'ichi dabalaa deeme. Haaleluyyaa. Attam dinqiidha firoota koo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hamma ni nama guddaa ta'utti jedha guddinni isaa maal ta'aa deeme? Guddinni isaa dabalaa deeme. Yaadattu dubartii ishee abbaan manaa ishee liqeeffatee liqii baasuu dadhabee utuu liqiin baasin immoo irraa du'e. Gara Eelsaa yaadatte itti matti rakkina ishee akka Eelsaanii dhaqiitii gara ollaa kee dhaqiitii qodaa duwwaa gaanii duwwaa baay'ee ergifadhu yersin immoo jedhe. Liqeeffatee liqii baasuu dadhabde beekaa. Dhaqee amma immoo gaanii biraa liqeeffadhu jedhaan. Nama liqeeffatee liqii baasuu hin dadhabdeetu kireedit histirii kee haaresseeraati. Dhaqee liqii biraa liqeeffadhu amma immoo gaanii liqeeffatta malee waan nyaattu mitiire. Liqii liqiidhaan an cabsaa. Liqii liqiidhaan an cabsa. Isinii galeeraa akkitti waaqa hojjetuuf akkitti nama hojjetu garaagara firoota. Liqii liqiidhaan cabse. Bofa bofaanitu fayyise Waaqayyo. Warra bofaan hiddamanii gara bofaa laaluudhaan fayyise. Bara caamsaa keessa midhaan qotuudhaan. Bara caamsaa keessa midhaan qotuudhaanitu Isiyaaqiin immoo eebbise Waaqayyo. Guyyaa ayyaanaa isa guddaa isa dhumaa sana dhaabateetu Yesuus. Namni dheebote yoo jiraate gara koo dhufu hadhugus burqaa bishaan jireenyaan garaasaa keessaa baasan. Eewu keessaa baaftan nama dheebote keessa. Nama bishaan hin dhabe jedhee gaggabu maraatu wirriiqqatu maaloo bishaan namoo jedhu keessaan bishaan baasaa. Bishaan iddoo biraatii dhussiisan jedhu dhiireennaan isuma keessaan burqaa galaanaa dhoosaa. Hallelujah. Waan ati dhabdee rakkattu biyyoo biraatii fida miti Waaqayyo. Dhiiree suma keessaa dhoosa. Hallelujah. Nama isa burqisiisu taataati. Nama isa hoomishu taataati. Maaloo waan dhabdee rakkattu hoomishtaati. Waan ofii keetii iyyuu dhabdee gandarra marmaartu, waan ofii keetii iyyuu dhabdee bitaa mirgaa gaafattu, waan ofii iyyuu dhabdee eessaanaa dhufaa kun jettu suma keessaan baasa siin jedha Waaqayyo. Suma keessaan baasa kanaaf biyya baqattee hin deemin jedhanii ennaan asuma ta'e. Asumattan eebba dhoosaa. Isinii galee asumattan eebba dhoosaa. Achumatti qote akkaataa namni takkaa hin galfatin itti galfate suma tokkicha baruma tokko qotee waggaa tokko keessa dachaa 100 argate akka lammataa deebi'een qonna itti eebbifame biroo tokko. Isinii galeeraa wanta waggaa 100 wanta waggaa 100 waggaa tokkotti argate waan waggaa 100 qonnaa tokkoon argate waan waggaa 100 qotuun namarra jiraatutu waan waggaa 100 qotuun namarra jiraatu. Yookaan immoo wanta namni 100 qotuun irra jiraatu kophaasaa qotee galfate siyaa yoom bara caamsa yoom bara beela akkaataa takkaa eebbifamtee hin beeknetti si eebbisaan jedhe Waaqayyo bara kana. Isinii galeera bara kana akkaataa eebbifamtee hin beeknettu si eebbisa. Raajii macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 keessa runi isinitti maayera. Sababii inni hojjetoota baay'ee bushaayee saawwan qabuu fi warri Filistiyaa isatti naafani. Kanaaf isaanii boolla isa Abrahaam abbaansaa utuma jiruu hojjetoonni isaa qotanii bishaan baasanii turan hundumaa duuchani. Biyyoo itti guurani. Abimeleekis Isiyaaqiin ati nu caalaa baay'ee jabaatte nu gidduudhaa adeemi jedheen. Isiyaaq kanarratti achi adeeme. Godoo isaa dachaa Giraar keessaa dhaabbatee achiin taa'ee jira. Bara beelaa, bara rakkinaa, bara hiyyumaa, bara namni hojjetoota isaa ari'u. Amma kaampaniin hojjetoota ari'utti ka'eera. Gaafa wanti
mootummaan small businessiidhaa kennaa jiru immoo ganaa nama baay'eetu ari'ama. Asini galee ganaa nama baay'eetu ari'ama. Ganaa kampanii baay'eetu cufama. Haaraa baay'eetu immoo banama. Namoota akka keetu hojii banama. Maaliif jijjiiramaaf qophaa'artati. Asini kanaafan isin qopheessuudhaaf lallabaa jiran. Hojiin amma itti aanu san keetiiti. Haaleluyyaa. Bara namni cufu bantaati. Asini galeera bara namni cufu bantaati. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ankeenya gorsituun ikonoomii keenya, gorsituun dinagdee keenya, ikonomistoota Yuunivarsiitii Ameerikaa keessaa baratanii baanatu hin taane fuula qulqulluu jedhama maqaan isaa. Isatu nu gorsa. Bizinesa kamirratti bobba'uun akka nurra jiru. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isinii galee amma maal ta'e hojjetoonni isaa giraar keessatti baay'ataniiru. Inni yeroo namni mari'u inni hojjeta haaraa qaxara. Hojjetoonni isaa maal ta'anii hin baay'ataniiru. Bushaayeen isaa hin baay'ataniiru. Bushaayeen nama baay'ee du'aarti maaliin margatu hin jiru. Hoolonni isaa hin baay'ataniiru. Saawwonni isaa hin baay'ataniiru. Isinii galee namichichi dachaa dhibba galfate sababa ta'ee fi horiin isaa iyyuu qarmii nyaattu qabdi. Horiin isaa iyyuu marga nyaattu qabdi. Horiin isaa iyyuu midhaan nyaattu qabdi. Kanaaf inni dachaa dhibba waan galfatee fi hojjetoota baay'ee haayirii godhe jechuudha. Hojjetoota baay'ee qaxara. Kanaaf warri Filisxeemitti naafan. Abbaan isaa Abrahaamii biyya Giraar keessaa bishaan qotatee ture. Bishaan qotatee ture. Boolla bishaanii qaba ture. Boolla bishaanii isaa dhaqanii duuchan baay'isawway bara kana boolla bishaanii hin duuchamu ture yeroo akkasii. Boolli bishaanii jiru hundumtuu loltuudhaan eegamuu turre ture akka namni hin duuchinetti maaliif bokkaan roobaan jiru waan ta'eef boolli bishaanii kunuunfamuu ture malee duuchamuu hin turre. Garuu dhaqanii jalaa duuchan kan Isiyaaq. Abimelek iyyuu namni biyya Giraariin bulchu iyyuu gara Siyaaqiin naqeetu nuu caalaa jabaatti jedhee mootii caalaa jabaate, mootii caalaa guddate, mootii caalaa soorome, mootii caalaa beeke, mootii caalaa hubate, mootii caalaa jiraate. Haaleluyyaa. Atam dinqiidha jiran. Mootiin Siyaaqitti of madaaleetu galaadha immoo namichi galaa. Nama biyya sanaa miti. Nama biyya sanatti galeedha. Harkatti kennatee biyya sanatti jiraataa jira akkuma keenya kana. Amma nuyi galaa jedhamna Ameerikaatti. Ijoollee keenyatu warra Ameerikaati malee nuyi galaadha biyya kana keessatti. Galaa. Galaadha biyya sanatti galaa ta'eetu garuu nama immoo mootii ta'ee biyya sana bulchu mootiin biyya sanaa wanta biyyichi ikonoomii biyyichaa harkuma isaa keessatti bulchiisa nama tokkooti. Kaabinee biraan qabu. Namootuma isaa wajjiniin isa gorsanii isaaniyyuu beektu waa'ee seera mootii yoon beektan ta'e macaafa qulqulluutti deebi'aa qoradhaa seera mootiin ittiin biyya bulchanii yookaan immoo moototi jiru har'asi moototi jiru pirezidaantota jechuu miti piraayim ministeerii jechuu miti mootiin nama akkasiitu Siyaaqitti of madaalee nu caaltee ati jedhee kanaaf nu keessaa adeemi jedhee nu keessaa adeemi. Godoosaa buqqifatee dachaa Giraar keessa dhaqee taa'e silaatuu beekanii nama ikonoomii guddaan hirka jiru. Isinii galee nama horii guddaan hirka jiru nama hojjetoota qaxaruu fi danda'u tursuu turre ture. Ammas wallaalummaa isaanii maal godhanii deemi jedhanii nama akkasiitiin deemi. Nama hojii uumuu danda'uuf keessaa deemsisan. Hin deeme inni boolla bishaanii isaan duuchanitti dhimma hin qabaanne. Lakkoofsi 18 akka jedha Isiyaaq boolla bishaanii isa hojjetoonni bara Abrahaam abbaa isaatii qotanii warri Filisxeemii erga Abrahaam du'ee duuchanii deebi'ee qochisiise. Maqaa dura abbaan isaa itti moggaasee tures hin deebiseef jedha. Amma boolla bishaanii qaba ture Abrahaamii hojjetoota Abrahaamtu qotee argate erga ni du'ee booddee hin duuchanii warra Filisxeemii hinaaffaadhaan duuchanii isa booddee maal godhee deebi'eetu saaqate hojjetoonni Isiyaaq deebi'anii saaqanii maqaadhuma abbaan isaa kanaan dura waameen bishaanicha waame maqaaraatti moggaamsee tokko waan namaatti maqaa moggaafna waan namaatti maqaa moggaasinaa jiran isinii galee waan namaatti deemtanii maqaatti hin baasina maqaatti baasuudhaan abbaa waan taate sitti hin fakkaatin abbaa ta'uuf dhalchuutu sirra jira maqaa geeddaruudhaan abbaan taatu waama namaatti maqaan xaafatin haaxxanii waama namaatti isinii galee kaappii gootanii pastiin godhina oriijinaalii isaa barbaadaa Waaqayyo bira kan kun hankoo miti dhiiree kan abbaa kooti isaa kanaaf oore maqaa abbaan koo waameen an deebi'ee waamaadha maqaa abbaa isaa waameen waame warri Filisxeem ammas achitti dhufteetu qoccolloo gaafa seen itti kaaftu dhiisee fi sokke. Bara akkasii keessaa burqaa lamaan dhiisanii beeka. Inni garuu hin dhiiseef rakkina burqaa hin qabu. Dhaqee kan biraa saaqachuu akka danda'u beeka. Haaleluyyaa. Namni Waaqayyoo gara isaa gore. Namni Waaqayyoon keessa jiru. Namni Waaqayyo isa keessa jiru. Yaaddoon qabu firoota koo yaaddoo malee jiraatina. Nama coqqolaan oolinaa teessanii burqaa xinnoo irratti.
darbii ilaalladhu kan caalutti baata darbii ilaalladhu kan caalu saaqatta anaan nadin qanaani namoonni waaqayyoo warri isaanii baname akka nama jaamaadha burqaa xinnoorra dhaabatanii yeroo isaan wal loluutti yeroo balleessan seexanni burqaa xinnoorra obboleessa kee akkati loltu si godha isaanitu burqaa haaraatti akka hin baane si dhowwu darbii sitti ni maanar darbii waan caalu sii qaba waan xinnoorratti yeroo kee hin balleessin darbee saaqi gaafanni ammas kana obbaa isaatii saaqi maqaan abbaan isaa moggaasee nama deebi'ee moggaase seeraan qasasuu danda'a beeka kan abbaa kootiiti abbaan burqicha qote beekamaa biicha keetti beekamaa burqaan sun burqaa Abrahaam akka ta'e beekamaa inni immoo mucaa Abrahaam seeraan dhaaluu danda'a garuu namuma dhaala hin qabnetu namuma kan isaanii hin taanetu dhufeetu ittiin cokkola kan kooti kunii kan abbaa kooti kunii jedhee achitti hin duune hin darbe nan darbaan waan caaluun na dura jira haaleluyyaa darbaa firoota ko warri coqqolloo keessa jirtan darbaa yeroo isaa miti kun darbaa warri waan xinnootti namoota morkataa jirtan darbaa warri iddoo hojii keessanitti supervaayizarii keessaniin wal qoccolaa jirtan darbaa yeroo hankee banuuti kun haaleluyyaa galanni isaa bara baraan kan waaqayyoo haa ta'u sadaffaa irratti dhaqeetu kan Abrahaam kan hin taane oh haaleluyyaa kan Abrahaam kan hin taane kan saa kan ta'e lafa kanaan dura namni burqaa keessaa saaqee hin beekne keessaa burqaa haaraasaa bane burqaa haaraasaa yoo eegu nama warri isaan coqolan hin jiran masaanonni isaa naannoo sana hin jiran diinonni isaa naannoo sana hin jiran burqaa sun immoo hin didicha maqaa haaraadhaan moggaase amma maaliif kan saati sinii galeera kan Abrahaam miti kun kan Abrahaam maqaa qaba kan Abrahaam siistamiitti waraaban qaba kan Abrahaam toorattiin bishaanichi buluu qaba kan Abrahaam wanta Abrahaam seeran itti baase jira amma kan garuu kun haaraadha situ seera isaa baasaaf situ maqaa isaa baasaaf situ mana barumsaa isaa banaaf oh hallelujah si maleen socho'u inni kun kan keeti inni kun waa'ee bishaanichaa situ nama barsiisa malee namarraa barta miti amma kolleejjiin si barsiisu hin jiru maaliif haaraadha hankeeti inni kun amma waan haaraa baay'eetu banama jarana bara kana inni galee inni moofaa baay'een hin cufama kampanoota beektan baay'ee dhabdu amma warra jajaa turtan warra buddeen bara dheeraa isinii ta'an baay'eetu cufama raajii miti kun waanuma lakana ruun isinitti maara malee waanuma ekonomistoonni jedhan waanuma boonni siyaasaa jedhan waanuma warri kampanii gurguddaa jedhaa jiran isinitti maara malee raajii miti kun inni galee baay'ee isaatu cufama miliyooneroota baay'eetu kufa haaraa immoo baay'eetu ka'a burqaa haaraa baay'eetu banama boolla haaraa qotuudhaaf kayyammati yeroo kana boolla haaraa maqaa haaraatti moggaafta boolla haaraa hojjetoota haaraatti qaxarta boolla haaraa tireeningii isaa situ qopheessa boolla haaraa tooran ittiin bishaan kennu situ baasa boolla haaraa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u iddoo sanatti iddichi iddoo diinni hidhatee qaqqabu miti iddichi iddoo qoccolloo miti waaw iddichi iddoo qoccolloo miti namichi lafani deemutti burqaa dhoosa waan ta'eef dhimma qoccolloo qabu tochitti dhuftee qoccoltee dhiisee tokkatti maal lafani dhaabatu waaqayyo burqaa dhoosa maal isa rakkise si'a tokko namni poteenshaalii isaa waan hin beekneefitu waan xinnoo irratti namaan qoccola sinii galeeraa ati manaajarii keetii wajjin kan wal loltu tarii manaajarii kee qaxarta ta'a garuu sababa of hin arginii fi sababa of daangessiteertuu fi achirra dhaabattee immoo ittiin coccolta hin coccolin achitti yookaan tooricha keessa galee hojjedhu yookaan naqiitii of si keessa waan jiru barbaadi Abimeleek hin dhufe achitti maal hojii dhufte as jedheen biyya kee keessaa ona ariiteen naayini dachaa giraariitti galeeti asitto amma burqaa abbaa kootii miti kan koonsaa akkadheeti kampanii koonoo banadhe maal hojii dhufte asennaan qoccoluuf hin dhufne ase si ari'uuf hin dhufne ase maal hojii dhufte reennaan si duukaan kakuu galuu dhufe maal kakuu attamii akka nan balleessine kakuu naa gali si duukaa waaqayyoon argeera si wajjin waaqayyotu jira lafati dhaabattu waaqayyo burqaa dhoosu lafati dhaabattutti waaqayyo milkaa'ummaa ergeera harki kee eebba baatee deema harki kee jireenya baatee deema bara caamsaa keessa eebbifamtaat bara namni eebbifamne keessa eebbifamtaat bara nama hangalletu sii galasiif bara namni hubanne hubattaat jireenya namni
keessa jiraachuu hin dandeenye keessa jiraattaa waaqayyo si duukaa jira waan ta'eef si loluun dhufne nama ire si mormuun dhufne nama ire hakuun si duukaa galuu dhufe partnership si wajjin uumuun dhufe. Hallelujah. Hidhata agartee hin beekne agartam. Hidhata agartee hin beekne partner soota agartee hin beekne sinii galee namoota gurguddaatu si wajjin kakuu galuu dhufa. Nu caalti ati hin guddatti ati kun immoo humna keen beekumsa keen akka hin taane agarreerra kana waaqayyo sase duukaa jirutu hojjete nama waaqayyo wajjin ta'e duwwaatu bara kana milkaa kanaaf kakuu wajjin gali agreementii haaraa baay'ee saayinii goota bara kana jiran sinii galee raay agreementii haaraa baay'ee kampanoota wajjin ta'u dhuunfaadhaa wajjin ta'u moo pirezidaantotaa wajjin ta'u piraayim ministeerotaa wajjin ta'u haleluuyaa. Kampanoota agreementii baay'ee saayinii goota. Gara kee goreera waaqayyo. Barichi paandaamikii mitisiif. Barichi bara agreementii haaraa mallatteessuuti. Bara ulfinaati. Bara kampanii haaraa banuuti. Bara burqaa haaraa dhoosuuti. Bara jireenya haaraati. Bara ulfina haaraati. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Bara ari'atamuu miti. Bara hojjetoota baay'ee haayirii gochuutisiif. Bara hojjetoota baay'ee qaxaruuti hankee. Bara jijjiiramaa haaraati. Kanaaf firoota koo jijjiiramaaf qophaa. Iddoo diinni isiniin qoccoluu hin dandeenyeen isin ga'a waaqayyo. Iddoo diinni isiniin qoccoluu hin dandeenyeen. Rehooboot bira geessu. Rehooboot kan koo miilana Rehoobooti jedhe faarfataa waldaa keenyaa tokko Yoosef namni jedhamu. Kan koo barana Rehoobooti. Atam dinqiidha. Ankee waan jennaani hankoo barana Rehoobooti. Hankoo barana ballachuudhaan, hankoo barana dagaaguudhaan, hankoo barana ce'uudhaan, hankoo barana misuudhaan, hankoo barana jagodhachuudhaan, hankoo barana darbuudhaan. Maanni hankeennan hankoo barana Rehoobooti. Hallelujah. Waggaa lama duranatti fakkaata faarfannaa kana kan inni baase. Hankoo barana Rehoobooti. Rehoobooti hankoo barana natti tola reefuu naa dhufe malee utuu faarfannaa kana nuuf fideera ta'e inni. Hankoo barana Rehoobooti hankee barana. Hankeenya barana Rehoobooti jarana. Qulqulloota gooftaatti kan jirtan na dhagaa. Kan keessan miilana. Kan keessan barana. Rehoobooti hankeessan barana. Rehoobooti hankeessan barana. Bara hir'inaa miti bara bal'inaati malee. Bara gaddeemuu miti bara ol ka'uuti malee. Bara kufuu miti bara ce'uuti malee. Bara qabamuu miti bara fiiguuti malee. Bara hanqachuu miti bara qaqqabuuti malee hankee barana. Maqaan waaqayyo keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hafuura kana keessa turaa. Hafuura kana keessa jiraadhaa. Mediteetii godhaa. Keessa deebi'aa dhaggeeffadhaa. Kanuma irratti waaqayyoon isinii kadhadhaa. Waaqayyoon dhuma keessa na eebbisuu baay'een isin jaalladhaa. Ergaa waaqayyoo naa kennisa kana waaqayyoon isinii kadhadheen gara paastiran teeneetti isin deebisaa warri kanaan irraa dhaggeeffataa jirtan. Guddaa goonee si galateeffannaa. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa karaa hafuura qulqulluu dubbii keessa humna hojjetu of keessaa qabu waan nutti ergiteef waaqarratti lafarratti maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee kun yaa waaqayyo jireenya koof jireenya saba kee akka inni geeddaru. Dubbiin kee kun yaa waaqayyo jireenya koof jireenya saba kee akka inni hojjetu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna dubbii kanaatiin jireenya keenya geeddari. Yaa waaqayyoo keenya barri kun siif bara gada deemuu miti bara ol ka'uuti malee bara kufuu miti bara ka'uuti malee bara cufamaa miti bara banamaadha malee bara hir'inaa miti bara guutuuti malee bara hanqachuu miti bara qaqqabuuti malee nuun jette Rehoobooti kan kee bara kana Rehoobooti kan kee miilana nuun jette yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin mana warra dubbii kee kana dhaggeeffataa jiran irratti inni kun ammaa jalqabee haa raawwatu. Mana koo irratti mana saba kanaa irratti maqaa Yesuusiin kun haa ta'u. Irreen gargaarsa kee inni gaariin nu duukaa haa ta'u. Humni dhukkuba kanaa biyya lafaa guutummaa irratti maqaa Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Yaa waaqayyo warra dhukkubsatanii mana isaanii keessa ciisanii jiran, mana yaalaa keessa jiran, battala kanatti maqaa Kiristoos gooftaatiin fayyinni isaaniif haa ta'u. Galanniif ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa isaatiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu paasteran teene.
Waaqayyo tajaajila kee eebbisu, Waaqayyo maatii kee eebbisu, Waaqayyo lafa ati dhaabbatte kan eebbaa godhu. Amen. Darbiiti qotii, darbiiti hojjedhu, darbiiti lafa Waaqayyo siif yaade qabadhu. Amen. Jireenya kee irratti, mana kee irratti, tajaajila kee irratti haa ta'u. Amen. Yaa saba Waaqayyoo, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nutti dubbateera, Waaqayyo. Warri Feesbuukii waldaa humna wangeelaaf yuutuubii irra jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergaa kanaan akkasiin jajjabaattan abdiin godha. Barumsa keenya isa macaafa keenya boritti fufna. Har'a waldaa kana antu naaf eereen isaan tajaajilaa ture. Isuman isinii dabarse baay'een keessan kanaan akkasiin eebbifamtan abdiin godha. Raajii yeroo kanaati ittiin jajjabaadha. Namoota baay'ee bira ga'ee hafuurri nama baay'ee ittiin akka inni ol ka'uuf jireenyi namaa ittiin akka jajjabaatuuf sheerii gochuu hin irraanfatina. YouTube irra warri jirtanis subscribe like nu godha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Oolmaa gaarii. Bor ergaa kana fakkaatuun deebinee wal agarra.